dhufee jira kun waga Dabub Gondar. Bahardar irraa karaan kalawa. Dabub Gondar dhaquuf Gondar irraa xiqqoon fagaata baadiyyaan isaanii. Kanaaf Bahardar irraa Amusit gabaa jedhamtu jira. Amusit jedhamti magaalaa Amusit irraa Amusit irraa Saanaa jedhanii Saanaa irraa yoo maqaa wal jira dha'uu baadhee Saanaa irraa Beellaabboo irraa Beellaabboo miti Arba gabaa irraa Ambassaamee akkas jedhaatiin deema. Ambassaamee irraa gara Beellaabboodha. Amma naannoon kun Beellaabboo jedhama. Naannoo isaaniis Dabub Gondar keessa jechuudha. Naannoo isaanii kuno madheetiin gaggaafadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota. Yooyaa harka fuuni hordoftoonni YouTube gurree jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha galata waaqayyoo. Baga nagaa keessan taatan jecha like, subscribe, share godha. Video gaafa ilaaltan hundumti keessan like godha jechuudha. Egaa har'a oduu babbareedduu qabannee dhufnee jechuudha. Sumayyaanii Saayidoo faana araaramuuf kottu jettee jirti. Video ishee gaafa ilaalu baay'een gammadee dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif yoo jettanii Saayidoo yeroo ammaatti online irraa badee jira. Akkasumas immoo silkiin isaa cufaadha jedhanii dubbataa jiru. So inni rakkoo keessa jiru hin beeknu maaliif biyya inni deemee xiqqoo ishee biyya rabshaan jiru waan ta'eef waaqni nagaan haa deebisu gara biyya isaatti jennee kadhachuu fi qofaadha namni kamiyyuu kadhadhaa fi dhugaa rabbi nagaan haa deebisu gara maatii isaatti xiqqoo ishee biyyattiin haala irra jirtu ulfaata namoonni baay'een dubbatu waan ta'eef gara biyya sanaa jechuudha. So waaquma kadhachuufidha waaqayyo immoo nagaamaan isa haa gashu jenna. Asumarraan Sumayyaa keenya dhugaa rabbiin Sumayyaa kana baay'een jaalladha maaliif ogeettiidha. Bakka amma yeroo ammaatti akka ifama gootee fi dubbattee jirti jechuun yoo wal faana itti qaxxallee yoo waliin jiraachuu baannillee yoo itti fufuu baannillee ijoollee keenya waliin taanee hin guddisnaa jettee isa ijoolleenis abbaa malee kan guddanne dubbattee jirti. Kottu bootaa injiru sitti nima Addis Ababaa keessa injira jetteetti isheen Gondaris hin deemne Addis Ababaa jirti. Baardaaris miti Addis Ababaa jirti jechuudha. So kottu sitti nima akkaataa isaa jettee jirti waan ta'eef Saayidoo yoo gara onlaayiniitti dhufe Sumayyaa faana wal argaa jechuudha. An baay'een gammadee dhugaa rabbi warri isin gammachiise akka koo jirtu maaliif namni tokko egaa ala godhatee ijoolleen isaa akka kana yeroo tan walii gadi tangalaataatu baay'ee nama jibbisiisa waan ta'eef dhugaa rabbi kana ijoollee isaa wajjin wal arga waan ta'eef ani baay'een gammadee fi karaa kana jechuudha. So xiqqoo ishee immoo kan na gaddisiise immoo isa si waliin ittiin fufu jettu immoo xiqqoo na gaddisiise maaliif abbaa warra isheedha. Utuutti fuftee shariyaan illee waan eeyyamuufi fi utuutti fuftee gaariidha jedhee yaada. Wal biraa bareedu dhugaa rabbii wal jaallatus waan ta'eef utuutti fuftee gaariidha jedhaani Sumayyaani isaa wajjin jireenya utuutti fuftee bareedaadha jedhee yaada akka kotte gaan akka nuti yaadni tun taane namni tokko yaada mataasaa qaba waan ta'eef akka namni sun yaadetti ta'a waan hundumtu. So rabbi nagaa wal isaanii agarsiisu jedha karaa koo namni hunduu ay godhaa fi kadhadhaa fi waaqaatiin nagaan akka gara biyya kanatti deebi'u siniin jenna gara biyya keessa isheen jirtutti jechuudha. Kana fakkaata ijoolleen isaas immoo akka abbaa jedhanii rakkisanii jechaa turte. Ijoolleen illee abbaa jedhanii rakkisanii jechaa turte. So amma kana booddee ijoolleen illee abbaa isaanii argachuu akka qaban ofii himtee jirti waan ta'eef yaa galatoomtu. Nu illee kanuma isheerraa eegne. Ani karaa koo dhugaa rabbii kana maal akka ta'e hin beeku. Walitti dibanii bakka ijoollee isaanii guddifatanii baay'ee natti tola. Waaqni immoo tokko isaanii godhu jenna. Asumarraan video koo like godhaa warroonni gammachuu ijoollee kana jaallattan like godhaa.